Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii Aziz Jaaluu baga nagaan gara chaanaala keenyaatti nagaan dhuftanii. Egaa jechuudha irra kan nuti waliin ilaallu akkaataa jechuudha paaswoordii iimeelii keenyaatti jijjiirannudha jechuudha. Egaa namoonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taatanii akkanatti jechuudha Aziz Jaaluu jedha barreessaatii sarchi godhaati jechuudha sabiskiraayib godhaa ol bakka jedhu kanarra kaadhaati. Wanti hanga dhiisu jechuudha yeroo hundumaa akka isin bira dhufuu fi subscribe bakka jedhu yeroo irra kaattan ol bakka jedhu kaadhaa akkuma isinitti agarsiisa kanatti. Egaa jechuudha iimeelii keenya jechuudha paaswoordii isaa beekuun waan baay'eedhaaf nu fayyadaa jechuudha. Keessumattuu namoonni jechuudha paaswoordii keessan namni iimeelii keessanii namni isiniif bane akkasumas paaswoordii keessan namni beeka jettanii shakkitanu isiniif immoo jechuudha baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu feesbuuk ittiin banachuu dandeessu. Ittiin banattanii qabdu ta'uu danda'a akkasumas tiiktookii wantoota baay'eedha jechuudha lakkaa'ame waan dhuumiti jechuudha wanti iimeeliidhaan banatamu. Kanaafuu jechuudha amma tokko tokkoon isinitti agarsiisaa na wajjiniin kottaa. Amma jechuudha appilikeeshinii iimeelii kana namni bilbilarraa dhabee hin jiru jechuudha. Yeroo tokkoof akkasitti gadi tuqattanii bakka piroofaayilii kana jechuudha piroofaayilii kana gadi tuqxu jechuudha. Keessaa jechuudha yoo iimeelii baay'ee fayyadamtu ta'e haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Keessaa isa iimeelii sana paaswoordii jijjiiruu barbaadan sana irratti gadi tuqxanii jechuudha. Isa irraa jijjiirtu jechuudha. Amma jechuudhaan isuma nama fayyadamaa jiru kanarraan jijjiira jechuudha. Manage your Google account bakka jiru yeroo tokkoof gadi tuqxu jechuudha. Sana booda jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota barnoonni keenya jechuudha jalqabee jira jechuudha. Asitti dirqamoota isin beekuu qabdanu akkana gara harka bitaatti akkas as harkiftu jechuudha. Sana booda security bakka jedhu hin tuqattu jechuudha. Sana booda jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota garuu jechuudha iimeeliin kiyya paaswoordiin isaa jechuudha security'n isaa kan eegamaa ta'edha jechuudha. Kun akka haala kanaan yoo raayitii isiniif godhe jechuudha security'n isaa amansiisaadha jechuudha. Kanaafuu jechuudha bilbila kanarra malee bakka biraa akka hin jirre ta'uu dhabuu miti jechuudha. Garuu security'n isaa baay'ee cimaa kan ta'edha jechuudha. Kanaafuu dhiyeenya waan jijjiirameef amma sa'aatii 9 fi daqiiqaa 11 jijjiire jechuudha. Isinis jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota akka kanatti raayitii qabaachuu qaba jechuudha. Iimeeliin keessan jechuudha bakka kanatti raayitii yoo hin qabaanne paaswoordiin keessan jechuudha amansiisaa miti. Yookiin namni seenuudhaaf yaalii godhe yookiin yoo kan ture ta'ellee jechuudha mallattoo gaafii isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Mallattoo gaafii gadi garagalchee jechuudha. Amma jechuudha gabaabumatti akka itti jijjiiratan isinitti agarsiisa. Erga bakka kana dhuftanii paaswoord cheenjii bakka jedhu kana hin tuqattu jechuudha. Amma jechuudha kana tuqattanii gara fuulduraatti deemuu jijjiiruudhaaf deemaa jirra jechuudha. Ammas keessatti jechuudha ani bilbila kana keessa akka jiru naaf himaa jira jechuudha. This phone Honor X9C kana keessa akka jiru jechuudha natti agarsiisa himaa jira jechuudha. Amma jechuudha settings bakka jedhu kana tuqattanii fuulduratti deemtu jechuudha. Setting bakka jedhu kana jechuudha manage setting bakka jedhu kana tuqattanii fuulduratti deemtu jechuudha. Sana booda jechuudha yoo inni haala kanaa isinii baate open browser gochuu dandeessu jechuudha. Kana yoo akkasitti isinii fide cancel gootanii jechuudha. Ammas irra deebitanii tuqxu jechuudha. Asitti jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya cancel gootu jechuudha. Ammas kabajamtootaa fi hordoftoota amma asitti continue yoo gootanii akkuma ammaa jechuudha akkan jechuudha ashaaraa harka kiyyaatiin yookiin fuula kiyyaan jechuudha. Asitti kun kan fuulaati kun kan harkaati. Kun immoo paaswoordiidha. Kun immoo paatarniidhaan akka inni hidhadhu na ajajaa jechuudha. Garuu kana hundumaa gochuu waan hin barbaanneef yeroo barnoota kana barsiisu waan dukkaneessuu fi try another way bakka jedhu tuqadheen fuulduratti deema jechuudha. Ammas try another way bakka jedhu kana isa sadaffaarraa kana tuqattanii fuulduratti deemtu jechuudha. Inni jalqabaa sun akkuma paaswoordii look iskiriinii jechuudha bilbila keessan ittiin hiitan isin gaafata jechuudha itti galcheedha. Akkasumas wantoota baay'ee akkuma isin jedhe ishaaraa amma qubaa yookiin ishaaraa fuulaa isin gaafata jechuudha. Akka itti galchitan isin dirqisiisa jechuudha. Paaswoordii yoo beektanii jechuudha paaswoordii sana itti galchitanii paaswoordii duraan beektanu itti galchitanii jechuudha paaswoordii haaraa itti galfachuu dandeessu jechuudha iimeelii kanatti. Garuu jechuudha paaswoordii duraanii yoo hin beekne jechuudha try another way gootanii jechuudha
fuulduratti deemuu qabdu jechuudha. Yoo paaswordii duraanii beektanillee jechuudha jijjiiruudhaaf waan deemtu ta'eef. Try another way bakka jiru kana tuqannee fuulduratti deemna jechuudha. Rest bakka jiru kana hin tuqanna jechuudha yoo barbaade fuulduratti nu dabarseerannee nu jechuudha. Egaa erga bakka kana nu fide jechuudha asitti jechuudha. Asitti jechuudha mallattoo ijaa kana hin tuqxu jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota. Mallattoo ijaa kana tuqxanii paaswordii hin daganne jechuudha. Paaswordii beektanu haala salphaa ta'een jechuudha. Of eeggannoodhaan akkasitti jechuudha. Paaswordii beektanu jechuudha. Paaswordii hin daganne itti galfattu jechuudha haala kanaan. Erga kanatti paaswordii hin daganne paaswordii beektanu jechuudha. Paaswordii jabaa ta'e itti galfattanii jala kanattis jechuudha tokko tokkoon haala kanaanii jechuudha. Akkanatti jechuudha itti barreessitu jechuudha. Tartiibaan utuu hin dogongoriin jechuudha. Haala kanaan itti barreeffanna jechuudha. Erga kanatti barreeffanne jechuudha. Jala kanatti changed password bakka jiru kana jechuudha nuuf baasaa jechuudha. Changed password bakka jiru kana hin tuqnaa jechuudha. Garuu jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdanuu paaswordiin inni kunii fi inni kun wal fakkaataa ta'uusaa jechuudha. Beekuun keessan dirqama jechuudha. Yeroo tokkoof changed bakka jiru kana hin tuqna jechuudha. Amma jechuudha as keessaa wanti dogongora ta'e wayii jira jechuudha. Kanaafuu nan balleessa jechuudha isa jalaa kana. Isa jalaa kana balleesseen kana gadiin qaba jechuudha yeroo tokkoof. Kooppiin godha. Ammas jechuudha bakka conform news password bakka jedhu kana yeroo tokkoof jechuudha mallattoo biirii sana jechuudha gadi qabeen ta'a. Sana booda jechuudha paste waan jedhu kanatu naaf dhufaa jechuudha. Mallattoo paste kana jechuudha paste bakka jedhu kana nan tuqa jechuudha. Haala kanaan change password bakka jedhu kana nan tuqadha jechuudha. Amma jechuudha paaswordiin kiyya jijjiiramuudhaaf jechuudha xumurarra ga'ee jira jechuudha. Maalan godhare ammas jechuudha change password bakka jedhuun tuqadhaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha kabajamtootaaf hordoftoota paaswordiin keenya jijjiirameera jechuudha. Password changed successful. Amma jechuudha erga kanatti nuuf jijjiiramee hubanne jechuudha get started jennee fuulduratti deemna. Amma jechuudha jala kanatti jechuudha continue your Google account. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jechuudha amma kunoo password changed ba'amma jechuudha sa'aatii 8 fi daqiiqaa 23 PM jechuudha halkan keessaa jijjiiramee akka jiru jechuudha nuuf himaa jechuudha. Egaa jechuudha barnoonni keenya irraa kana fakkaata waan gaaffii ta'e koomentii jalatti gaafachuu hin dagatina. Chaanaala keenyaaf immoo namoonni haarawaa taatan jechuudha subscribe godhaatii itti makamaa isiniin jedha waan waliin turtaniif galatoomaa yeroo gaarii.